Hordoftoota keenya oduun ammaaf qabnu kuno. Nuti lammiiwwan Itoophiyaa yoo wal deeggareef wal gargaarre rakkoo nuti irraan aanne hin jiru jechuudhaan pirezidaantiin Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa Koomaandar Daraartuu Tulluu dubbattee jirti. Federeeshiniin Atileetiksii Itoophiyaa naannoo Amaaraa keessaa sababa wal waraansaan lammiiwwan qe'ee irraa buqqa'aniif kan oolu gargaarsa nyaataaf meeshaalee adda addaa gumaachee jira jedhameera. Uummanni miliyoona 7 naannoo Amaaraa keessaa buqqa'eef lammiiwwan Itoophiyaa biyyoota alaa keessa jiraatan mootummaa akkasumas namoota naannoo irraa deeggarsi gumaachameef akka jiru aangawoonni ibsaniiru. Guyyaa har'aa Federeeshiniin Atileetiksii Itoophiyaa qarshii miliyoona 4.5 baasuudhaan deeggarsa nyaataaf kabroo kennee jira. Hojjettoonni Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa qubsuma yeroo fi zanzalamaa keessa kan jiran baqattoota 900 daawwatanii jiru jechuudhaan Asteer Misgaanaw Baahirdaar irraa gabaasteetti. Humnoonni TPLF naannoo Amaaraa seenuu isaaniitti taansee namoonni 400 ol ta'an qe'ee irraa buqqa'uun gara kaaba shawaa dhufan jechuudhaan waajjirri ittisa balaaf wabii nyaataa naannoo sanaa beeksisee jira. Buqqaatonni kun naannoo TPLF to'ate keessaa qaala inni jireenyaa waan hammaateef jecha dhimmi maatiiwwan isaanii dhiisanii dhufanii kan isaan yaaddesse ta'uu dubbatu gabaasaa guutuu oduu booda dhiyeessina. Loltoonni Ugaandaa gara Riippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo gama bahaatti roobii kaleessaa duuluu isaanii kan ibsan kanneen ijaan argan keeshaasaa waliin ta'uudhaan garee riphee lolaa ADF jedhamu irratti duulli eegalee guyyaa lammaffaasaatti ture jedhan. Kiivuu gama kaabaa keessatti kan argamu gaazexeessaa Toonii Kitaambaala daangaa irratti kan argamu noobiilirraa akka gabaasetti humnootii nagaa eegsisan kan naannoo sanaan tumsaman konkolaataa waraanaatiin gama seenan jedhee jira. Loltoonni Ugaandaallee kibxata darbe erga humnoonni isaanii samiirraan haleellaa raawwatanii booda gara Riippaabilikii Dimokiraatawaa Koongootti qaxxaamuranii argamaniiru. Gareen riphee lolaa waltaatota humnoota Dimokiraatawaa yookaan ADF jedhamu kun Riippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo gama bahaa keessatti fixiinsa raawwatameef magaalaa galma mootummaa Ugaandaa irratti haleellaa raawwatameef himatama. Gareen ISIS immoo hidhatasaa ta'uu dubbata. Sanbata darbe Riippaabilikiin Dimokiraatawaa Koongoo karaa gorsaa pirezidaantummaa ishee akka ibsitetti bara 1990 qabee gareen kun bakka inni jirutti akka hordoftuuf gaaffii Ugaandaan dhiyeessite raggaasiftee jirti. Hojjetaan gargaarsaa kan kutaa noobil keessaa akka jedhanitti haleellaan garee ADF irratti geggeeffamu halkan kaleessaatti fufee bule garuu haalli isaa roobii kaleessaa tasgabbaa'ee jira jedhan. Kibxata darbee dubbii himaan humnootii Ugaandaa akka jedhanitti haleellaan samiirraa sun milkaa'inaan manni isaa rukutee jira. Duulli lafoo immoo shororkeessota ni adamsa jedhan. Kadaawwataaf dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaati. Ministiriin haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinkan gita isaanii kan Raashaa Sargee Laavrov waliin kamisaa har'aa wal arguuf sa'aatilee dura ministirii dhimma alaa Yuukireen Dimitroo Kuleebaa waliin ennaa wal arganitti Raashaan Yuukireen irratti qabdu ejjennoo hamaa kan ittiin jedhan ilaalchisee yaaddoo qaban ibsanii jiran. Bilinkan ennaa walgahii Iskootlaanditti gaggeessame Kuleebaaf akka himanitti uummanni Yuukireen Yuunaayitid Isteetsi qabiyyee Yuukireen abbaa biyyummaaf walabummaa isheef cicha cimaa isheen qabdu beekuu jedhan. Kuleebaan akka jedhanitti Yuukireen of qusannaa isheetti fufti michoonni isaanii tarkaanfii pirezidantiin Raashaa gara humna waraanaatti utuu hin seenin yeroo 2 keessa deebi'anii akka yaadan taasisu akka fudhatan waamicha dabarsaniiru. Bilinkan kaleessa michoota neetoo waliin erga wal arganii booda akka jedhanitti tarkaanfii fudhatamu keessaa uggura dinagdee cimaa kana dura kaa'ameen beekamne ta'uu mala. Haleellaa haaraa Yuukireen irratti geggeessamuuf Raashaan daafoo yeroo dheeraatu ishee eeggata. Kanaaf rakkoo uumame kana furuuf malli tokkichi dippiloomaasiidha jedhaniiru. Aangawaa gameessi ministirii dhimma alaa tokko tuuta oduuf ibsa kennaniin Bilinkan qabxiilee kanarratti kallattiin ministirii dhimma alaa Raashaa waliin kamisaa har'aa innaa mari'atan irra deebi'uun ni dubbatu jedhan. Aangawaa gameessi ministirii ittisaa Yuunaayitid Isteetsi tokko Waashingtan yoo daangaa Yuukireen waliin waldaangeessu irratti Raashaan waraana guddaa kuufatte tarkaanfii fudhachuu yoo barbaachise Waashingtan qofaan taatu jedhan. Ministeerri ittisaa Lloyd Austin kamisaa har'aa walgahii aangawoota Kooriyaa Kibbaa waliin Seewul keessatti geggeessaniin akka dubbatanitti Waashingtan attamiin tarkaanfii akka fudhattu tilmaamuu baatanis Mooskoon tuttuqqaa Yuukireen irratti ooftu keessatti Yuunaayitid Isteetsi qofaashee akka hin taane hubachuu qabdi jedhan. Austin gita isaanii kan Kooriyaa kaabaa waliin ta'uudhaan tuuta oduuf ibsa kennaniin hojii nuti hojjennu akka qaama hawaasa addunyaatti jedhanii pirezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Puutiin dubbii naannoo jiru akka qabbaneessan waamicha dabarsaniiru.
ministeerichi ittisaa yuunaayitid isteetsitti dabaluudhaan waa gaariin garuu weerara arguu dhabuu keenya jechuudhaan waraanni guddaan karaashaan naannoo daangaa irratti kuufattu qofaatu qaama rakkoo sanaa ta'uu dubbatan. Odeeffannoo hamtuu nuti dhageenyu pireezidaanti Volodoomiir Zelenskii tattaaffii bulchiinsa isaanii dadhabsiisuuf taasifamu laachisee yaaddoo qaban ibsu isaaniiti jedhan Oostin. Ministiriin haajaalaa yuunaayitid isteetsi Antoonii Bilinkan gitoota isaanii neetoo waliin roobii laatiivaa keessatti innaa wal argan yuunaayitid isteetsi yoo barbaachise raashaarra uggura dinagdee kaa'uuf qophee ta'uu ishee akeekkachiisaniiru. Aangawoonni Yuukireen akka jedhanitti raashaan kabara 2014 keessa seeraan ala qabatte daangaa kireemiyaa irratti yoo xiqqaate loltoota 90,000 walitti qabdee jirti jedhan. Manni murtii olaanaa yuunaayitid isteetsi kaleessa ulfa ofirraa baasuuf mirga jiru laalchisee falmii geggeeffame dhaggeeffatee jira. Kan sagalee irra jireessa 9 keessaa 6 qaban abbootiin murtii mana murtii olaanaa safuutti cichan dubartoonni mirga ulfa ofirraa baasuu qabu ka jedhuuf heerarra taa'ee jiru murtii waggoota 48 lakkoofsise dadhabsiisuu yookaan hambisuuf yaada akka qaban mul'isaniiru. Dhimma kanarratti dhaaba fayyummaa dubartii Dobbs v Jackson manni murtichaa ulfi torbanneen 15 erga lakkoofsisee booda akka ofirraa baasan kadhowwu seera kutaa Misisiipii kasirnaa ta'uusaallee gaafatee jira. Manneen murtii federaalaa gadaanaan 2 kasirnaa heeraa akka hin taane beeksisaniiru. Seerri kun seera mana murtii kan bara 1973 kan dubartoonni mirga ulfa ofirraa baasuu qabu jedhu waliin wal faallessa. Bara 1992 keessa kaba'e seera karoora maatii waliin illee kan wal faallessu ta'uun himamee jira. Dhaabbata kaayizaritti ittaantuu daayireektara maammata fayyummaa dubartii ka ta'an Loorii Sooban raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti dhimma isaa kan murteessu kutaalee biyyaati ulfa ofirraa baasuu laalchisee seerri federaalaa ittisu hin jiru kanaaf kutaaleen biyyaa waan fedhan gochuu danda'u jedhan. Tokkummaan mootummoota uummata addunyaa miliyoona 100 fi miliyoona 83 kanneen rakkoo adda addaa hiyyummaa beela walitti bu'iinsaaf dhibee COVID-19 fideen rakkatan gargaaruuf gargaarsa guddaa kan doolaara biliyoona 41 gaafatee jira. Aangawoonni tokkummaa mootummootaa waggaa dhuftu sadarkaa addunyaatti uummanni miliyoonni 200 fi miliyoonni 74 gargaarsa yeroo hatattamaa kan isaan barbaachisu ta'uu tilmaamanii jiran. Kunis bara 2021 ka jiru dhibbarraa harka 17 dabaleera. Qindeessaan dhimma gargaarsa yeroo hatattamaa ka tokkummaa mootummootaa Maartin Griffith namoonni gargaarsa akka eeggatan ka taasisan keessaa ijoon walitti bu'iinsa yeroo dheeraaf ture sabatiinsi siyaasaa dhabamuu kufaatii dinagdee rakkoo jijjiirama qilleensaaf weerara COVID-19 jedhan. Griffith akka jedhanitti addunyaarraa uummata miliyoona 45tu balaa beelaaf saaxilamee jira. Dhibbarraa harki tokko qe'ee ofiirraa ka godaane yoo ta'u dubartoonni fi durboonni kanneen akkaan dararaman keessaati. Siviilonnis wal waraansa keessatti dararaa guddaarra ga'uun itti fufeera jedhan. Gargaarsi argamu lubbuu oolchus furmaata ta'uu hin danda'an jedhanii gargaarsi namoomaa deeggarsa misoomaa bakka hin bu'uu jedhan. Rakkoo hamaa nuti Itoophiyaa keessatti argaa jirullee sababaa walitti bu'iinsaan bu'aan misoomaa waggoottan 40 darban keessa argaman miidhaan irra ga'uu isaati jedhaniiru. Rakkoon biyyattii keessaa akkaan yaaddessaadha ka jedhan Griffith uummanni miliyoona 9 kanneen Amaaraa, Affaariif naannoo Tigraay keessaa hanqina nyaataa hamaan rakkataa jiru jedhan oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.